Tole waan eeyyamamoo taataniif guddaa galatooma jecha daawwattoota keenyaaf beeksisa. Mahammad Qopheen jedhama. Artistii Dullacha gaa. Warra Tole guyyaa har'aa kana eebbi akkam ture? har'aan tana eebba ajaa'ibaati. Dargaggoon, shamarran, qabsaa'onni, namni biyya alaatiis hin hafne nama baay'eedhaan dhufee Elemoo jechuun Elemoo Ali jechuun artistii hangafa qabsaawaa abbaa sagalee tokkummaa walqixxummaa bilisummaa abbaa walitti qabaa booharsaa gammachiisaa waan ta'eef nama umrii isaa guutuu Oromoodhaaf hojjete waan ta'eef kanarraa nafnu jechuudhaan hundi keenya dhufnee har'aan tana isa dabaallee albama isaa ka 15ffaa eebbifnee jirra. Gammachuu dhagaarra. Tole ishee dhaamsaa yoo qabaatan. Dhaamsi har'aan tana wanni nani akka artistiin dubbadha. Artistoonni Elemoo irraa barachuu qaban. Naamusa akka Elemoo horachuu barbaachisa. Lammaffaa akka Elemootti meeshaa muuziqaa barachuu barbaachisa. Akka Elemootti cichanii ummataaf hojjechuu, ummata ifii jaalachuu, aadaa ifii jaalachuu, kanas rakkoo fi wanni inni bakka yeroo rakkoo hojjete har'aan tana immoo yeroo bal'oo kana keessatti hundinuu kana fakkeenyummaa isaa kana muuxannoo isaatis qabatanii guddisuun barbaachisaadha. Kanaan dhaama